Tole hunduma keessaniyyuu nagaadhaan isiniin jedhaa warri karaa yuutuubiin hordoftanillee egaa har'allee walitti deebineerraa har'ammoo walitti kan deebinee kutaa barnootaa keenya 24ffaarraa geenye jirra kutaa kanarra qoonnee barachaa turre. Egaa kutaa har'aa keessatti immoo kan barannu akkuma yeroo darbee jalqabne waa'ee sirna tuqaaleeti. Egaa sirna tuqaalee keessaa har'aa 3 wajjin ilaallaa. Egaa akkasumas immoo kutaa kanarratti waa'ee sirna tuqaalee hin xumurra jechuudha. Maaliif tokko tokkoon ilaalaa turreera kutaalee darbe keessatti kutaa garaagaraa keessatti tuqaarraa eegalee hamma yeroo darbeetti hunduma isaa ilaalle jechuun ni danda'ama. Yeroo darbe buufata xiqqaa fi sarara xiqqaas ilaalle turre. Har'a immoo kan walii wajjin ilaallu tuqlamee hammattuu fi fuftuu kan jedhu sirna tuqaalee kana 3 isaa walii wajjin ilaallaa gaggabaabaa waan ta'eefi gaggabaabsinee walii wajjin ilaallee barumsa sirna tuqaalee ni xumura jechuudha. Egaa namoonni chaanaalii keenyatti amma haaraa ta'anii gara dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Egaa chaanaalii keenya waa'ee guutumatti barumsa afaan Oromoo qubeerraa eegaltanii amma sirna tuqaaleetti argattu. Kanaaf nutti dabalamaa nu wajjin baradhaa isiniin jenna. Gama barumsa har'aattan deema. Egaa barumsa har'aa akkuma jalqaba jedhee sirna tuqaalee kana 3 walii wajjin ilaalla. Isaanis tuqlameedha, hammattuudha. Akkasuma immoo fuftuu kan jedhu kana 3 afaan Oromoo keessatti maaliif fayyadamna, yoom fayyadamna, akkamitti fayyadamna kan jedhu tokko tokkoon walii wajjin ni ilaalla jechuudha. Fakkeenya wajjin kanaafuu na duuka bu'aa na hordofaan isiniin jechuu barbaada. Tole jalqaba irratti walii wajjin kan ilaallu kanarraa keessaa jechuudha sirna tuqaalee har'aa keessaa tuqlamee walii wajjin ilaalla jechuudha. Tuqlamee wajjin waliin ilaalla. Egaa tuqlamee kan jedhu kuni gaafa mallattoodhaan bakka buufamu mallattoon isaa isa nama asirratti irra maru kana jechuun tuqaa 2 tokko gara gubbaatiin keenyee tokko immoo gara jalaatiin keenya jechuudha. Akka kanatti tuqaa 2 fayyadamna jechuudha. Maqaan isaa iyyuu asumarraa dhufee tuqlamee yookiin immoo isa afaan Ingiliziitiin koloon jedhan jechuudha. Kanaafuu inni kun mallattoo tuqlamee jechuudha. Mallattoo isaati. Kun mallattoo isaati. Mallattoo tuqlameeti. Tuqlameen kun afaan Oromoo keessatti maaliif fayyada kan jedhu walii wajjin ilaalla. Afaan Oromoo keessatti maaliif fayyada yookiin immoo akkamitti fayyadamna, gosa hima akkamii keessatti yookiin immoo yeroo kam barreeffama akkamii keessatti fayyadama kan jedhu mee qabxiilee muraasaa walii wajjin ilaalla jechuudha. Faayidaa tuqlamee kanaa. Tuqlameen afaan Oromoo keessatti tokkoffaa kan fayyadu himoota keessatti wantoota tarreeffamanii dhufan dura gala. Hima tokko keessatti wantoonni tarreeffaman yoo jiraate, wantoonni aananii tarreeffaman yoo jiraate tarreeffama san dursee gala jechuudha tuqlameen. Tarreeffama sana dursee galuudhaaf nu fayyada jechuudha afaan Oromoo keessatti. Inni kun immoo kan akkamitti kan jedhu fakkeenya yoo fudhanne salphaatti nuuf gala waan ta'eef fakkeenya ittiin darbaa. Fakkeenya kana ilaalaa, fakkeenya kana mee dubbisaa akkas jedha. Bosonni gosa mukkeen garaagaraa of keessaa qaba jedheet himni kuni tuqlamee keenya asitti tuqlamee keenya kana jechuun maal agarsiisaa? Wanti aanee tarraa'u yaadni hafu wayii jira kan tarraa'ee ittaanee tarreeffamuu qabu jira jechuudha. Kanaaf ittaanee kan tarreeffame fakkeenya birbirsaa, ejersaa, lolchiisaa, waddeessaa, laaftuu fi kan kana fakkaatanidha jechuudha. Egaa asirratti osoo fakkeenyaaf bosonni gosa mukkeen garaagaraa of keessaa qaba jennee achuma xumurra ta'e tuqaa qofa keenya dhiisna. Himni kun of danda'ee ergaa guutuu dabarseera. Bosonni mukkeen garaagaraa of keessaa qabaachuu nutti himeera jechuudha. Haa ta'u garuu yaadni kun wantoota tarreeffamanii dhufantu jira. Tarreeffama wayiitu jira jechuudha ittaanee. Tarreeffama ittaananii dhufan sana agarsiisuudhaaf tuqlamee asitti gashina jechuudha. Tuqlamee hima sana gara dhuma isaarratti gashinee sana booda wantoota tarreessuu barbaannu sana
ni tarreessinaa jechuudha. Ni tarreessina jechuudha. Egaa akka kanatti tuqlamee ni fayyadamna jechuudha afaan Oromoo keessatti. Yoo maal ta'e jechuudha hima tokko barreessinee yookiin yaada tokko barreessinee yaada sanatti wantoonni tarreeffamanii dhufan yoo jiraatan kanaafuu tuqlamee keenyatti itti aansinee wantoota tarreessuu qabnu sana ni tarreessina jechuudha. Tuqlameen maalima jechuudha. Tuqlameen barreeffamuun isaa kuni yaadni kun caalatti wanta ibsamu yookiin caalatti waa'een isaa waan haasa'amu jira jechuudha. Yookiin immoo wanta tarreeffamu wanti hima kana sirriitti gadi bu'ee ibsutu jira jechuudha. Kanaaf akka sanatti tuqlamee fayyadamna jechuudha. Amallee mee fakkeenya biraa itti daballu fakkeenya lammaffaa. Biyya keenya keessatti sabaa fi sablammootaa hedduutu argama jennee tuqlamee keenya. Kana jechuun maal jechuudha? Sabaa fi sablammoonni sun ganaa tarreeffamu jechuudha. Fuuldura tarreeffamu yookiin immoo yaadni tarreeffamu jira. Kanaafuu tuqlamee keenyatti fakkeenyaaf kan akka saba Oromoo, Amaaraa, Koonsoo, Sidaamoo, Tigree, Walaayittaa fi kan kana fakkaatan jennee kanatti saboota argaman san tarreessina jechuudha. Akkuma isaan kan fakkeenya jalqabaa irratti tuqlameen kun maal agarsiisa? Himni kun itti aanee wantoonni tarreeffaman yookiin wantoonni galan yookiin waa'ee hima kanaa wantoonni caalatti tarreeffaman jiraachuusaa agarsiisuudhaa fi akka kanatti afaan Oromoo keessatti fayyadamne jechuudha tuqlamee. Kan salphumatti hubattan jedhee yaada kamiyyuu yookiin barreeffama kamiyyuu immoo barreessinu barreeffama sana booddee yookiin hima jalqaba waa'ee hima gooroo sana dubbanne sana booddee inni gooree yookiin immoo yaadonni gooree isa ibsan jala sanatti tarreeffamanii dhufan yoo jiraatanii akka kanatti kaa'ama jechuudha. Yaada bal'aas haa ta'u, yaada bifa keewwataatis haa ta'u, gaafa ibsinu akka kanatti tuqlamee keenya yaada keenya sana tarreessuu ni dandeenya jechuudha. Egaa kuni faayidaa tuqlameetii akka kanatti fayyadamnaa jechuudha. Lammaffaa afaan Oromoo keessatti tuqlamee kan fayyadamnu yeroo barreessuu keessatti sa'aatii fi daqiiqaa addaan baasuuf gargaara. Egaa sa'aatii yommuu barreessinu barreeffama sirna sa'aatii keessatti sa'aatii fi daqiiqaa adda qooduuf kan fayyadu tuqlameedha jechuudha. Sa'aatii fi daqiiqaa adda qooduudhaaf kan fayyadu tuqlameedha jechuudha. Kana kan baay'een keessan beektu mee fakkeenya muraasa fudhadhee isiniif ibsuu yaalu. Fakkeenya tokkoffaa irratti akkas jedha. Har'a sa'aatii 11:00 irratti barumsa qabna. Egaa asirratti amma sa'a 11:00 kan jedhu kana jechaanii miti kanan barreesse lakkoofsan barreesse jechuudha. Kanaaf maalan godhee tuqlameen as kaa'ee jechuudha. Kanaafuu inni kun sa'aatii ta'u inni kun daqiiqaa ta'u namni salphumatti beekaa jechuudha. Salphumatti beekaa jechuudha. Garuu osoo tuqaabaa kaa'ee lakkoofsa herreegaa desimaalii biraa ta'a malee sa'aatiin ibsu. Kanaafuu akka kanatti yoo barreeffame har'a sa'aatii 11:00 jedheen dubbisa jechuudha. Jechaan sa'aatii 11:00 jedhee barreessuu nan barbaachisu jechuudha. Gabaabumatti lakkoofsa fayyadamee akka kanatti barreessaa jechuudha. Egaa kuni faayidaa tuqlamee keessaa tokko maaliif fayyada? Sa'aatii fi daqiiqaa isaa adda qoodee nutti nu barreeffama sana keessatti nu fayyada jechuudha. Ittiin fayyadamna kanatti. Akkasuma imala fakkeenya lammaffaa irratti boru sa'aatii 2:00 irratti koottu. Egaa asirratti sa'aatii 2:00 kan jedhu jira yookiin immoo sa'aatii 2:30 jechuudha. Walakkaa inni jedhe kuni yookiin daqiiqaa 20 daqiiqaa 5 ta'uu danda'a rakkina hin qabu. Ani walakkaa jedhee kanan dubbadhee gatii daqiiqaa sa'aatii walakkaa isaa yookiin immoo daqiiqaa 30 ta'eefidha. Kanaaf asirratti faayidaan tuqlamee sa'aatii daqiiqaa isaarraa daanqoolee kanatti barreessuuf nu fayyada jechuudha. Kanaafuu tuqlameen ishee kana jechuudha. Ishee gidduutti barreeffamte kanadha jechuudha. Egaa kuni faayidaa tuqlamee isa lammaffaadha jechuudha. Faayidaa tuqlamee isa lammaffaadha. Egaa jalqaba irratti akkuma ilaallee inni tokko wanti tarreeffamee dhufu yoo jiraate jalqaba hima sana akkuma xumurreen tuqlamee keenyati wanta tarreessina jenneerraa. Lammaffaa irratti immoo faayidaa tuqlamee keessaa sa'aatii yommuu barreessinu sa'aatii daqiiqaa isaarraa addaan qoodhaa fi tuqlamee fayyadamna jenneerraa. Egaa akka kanatti kuni faayidaa muraasa tuqlameetiin. Egaa faayidaan biraas jiraachuu danda'a. Jechuun kallattii garaagaraatiin dubbisanii argachuu dandeessu. Ammaaf kanan isiniif qooduu gosuma faayidaa lamaan kana jechuudha. Faayidaa tuqlamee keessaa. Inni biraa hammattuudha. Hammattuu. Mallattoo hammattuu kana immoo afaan Oromoo keessatti sirna tuqaalee akkamitti fayyadamna kan jedhu walii wajjin ni ilaalla. Egaa hammattuun akka kanatti bakka buufama mallattoon isaa akka kanatti. Tokko
bitaarraa gara mirgaatti garagalchinaa erga sana yaada keenya erga barreessinee booda immoo mirgarraa gara bitaatti isa tokko garagalchinee akkanatti barreessinaa jechuudha. Akkanatti barreessin isa kanatu mallattoo hammattuu jedhama jechuudha. Yaadni isaayyuu maqaan isaayyuu akkasumatti dhufe jechuudha. Waan tokko hammataa jechuudha. Kan tokko gara garee tokko garas gara gareeti akka kanatti kaa'ama jechuudha. Mallattoon hammattuu isa kanaa jechuudha. Egaa inni kun akka kanatti barreeffama. Akka oosinitti fakkaanne akka kanatti barreeffama jechuudha. Tokko gara bitaarraa mirgatti tokko mirgarraa bitatti gara akka kanatti barreeffama. Egaa afaan Oromoo keessatti mallattoon hammattuu kun maaliif fayyada? Hammattuu maaliif fayyadamna kan jedhu meemmoo walii wajjin ni ilaalla jechuudha. Egaa faayidaa isaa jechuudha. Tokkoffaa irratti faayidaan hammattuu iddoo jecha yookiin jedhu kana galuudhaanii faayidaa nuuf kenna jechuudha. Iddoo jecha yookiin jedhu kana galuudhaanii faayidaa nuuf kenna. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf yookiin kan jedhu kuni yaada filannoo kaa'uudhaaf nu fayyada. Yookiin kan jedhu kun jechuudha. Akkuma sana hammattuun immoo bakka yookiin jedhu kana bu'uudhaan yookiin bakka jecha yookiin jedhu kana bu'uudhaanii akka sanatti nu fayyada jechuudha. Afaan Oromoo keessatti akka kanatti nu fayyada jechuudha. Mee fakkeenyaan isinii godhaa. Fakkeenyaaf tuqaan yookiin jedheetan qabxiin jedheen dubbisa jechuudha. Tuqaan yookiin qabxiin hima xumuramaa agarsiisuuf gala. Egaa asirratti amma tuqaa kan jedhu kunii fi qabxii kan jedhu kunii maquma tokko jechuudha. Maquma tokkoonii maqaa garagaraatu waama yookiin waan tuquma mallattoo tuqaa kananii maqaa garagaraatu waama jechuudha. Kanaafuu akka yookiitti ni fayyadama jechuudha. Yookiin jedha. Tuqaan yookiin jedhee asitti yookiin jedhee jecha yookiin jedhu fayyadamee tuqaan yookiin qabxiin hima xumuramaa agarsiisuuf fayyada kan jedhu yookiin kan jedhu fayyadamuu nan danda'a ture. Garuu iddoo yookiin jedhu kana salphumatti hammattuu fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Hammattuu fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Egaa kuni faayidaa hammattuuti. Bakka yookiin jedhu kana bu'eetoo akka yookiinii kanatti nu fayyada jechuudha. Kanaaf jechi tokko gaafa hammattuu keessa galee dhufee jecha isa dursee dhufe sanaaf filannoodha jechuudha. Maquma isaatu fakkaatuma isaati jechuudha. Maquma sana gosa lamaan yookiin karaa lamaan waamna jechuudha. Kanaaf akka sanatti fayyadee jechuudha. Akkanatti fayyadee jechuudha. Tuqaan yookiin qabxiin kan jedhu kuni akkanatti fayyadee yookiin kan jedhudha. Fakkeenya lammaffaa keessatti immoo ilaalle naannoo keenyatti bokkaan waqtii gannaa yookiin arfaasaa rooba. Egaa asirratti bokkaan kan roobu waqtii gannaa yookiin immoo waqtii arfaasaa ta'uu danda'a jechuudha. Kana lamaan keessaa yeroo tokko rooba. Fakkeenya naannoo keenyatti akkasitti rooba yoo ta'e, kanaaf roobni naannoo keenyatti yookiin bokkaan naannoo keenyatti waqtii gannaa yookiin arfaasaa rooba jedhetanii yookiin kan jedhu kana dhiisitan maalan fayyadame jechuudha. Hammattuun fayyadame. Hammattuun akka yookiin kan jedhu kanatti nu fayyade jechuudha. As keessatti akka yookiin jedhutti nu fayyade. Egaa kun faayidaa hammattuu keessaa isa kan biraati. Lammaffaa faayidaa hammattuu kan biraa jechuudha. Tartiiba lakkoofsa waan tarreessinu agarsiisuuf galu hammachuuf fayyada. Tartiiba jechuun fakkeenyaaf yaada tokko yommuu tartiibessinu lakkoofsa fayyadamnee lakkoofsa immoo hammachuudhaan yaadicharraa yookiin barreeffamicharraa adda kan baasu hammattuudha jechuudha. Egaa fakkeenya kana mee ilaallu. Fakkeenyaaf sirna tuqaalee kan jedhaman tokkoffaa tuqaa yookiin qabxii, lammaffaa mallattoo gaaffii, sadaffaa buufata, xiqqaa afuraffaa mallattoo waraabbii, shanaffaa qoodduu. Egaa asirratti sirna tuqaalee kan akkanattan tarreessee fide waan ta'eef tartiiba lakkoofsatti nan kaa'e waan ta'eef egaa isa kana maalaan godhe lakkoofsa kana hammattuu keessan gashee jechuudha. Egaa asi tuqaa fayyadamuu dhiisuu hin dandeenya. Hammattuu waan jiruuf kana dhiisuu hin dandeenya. Rakkina hin qabu. Maaliif hammattuun jira waan ta'eef osoo hammattuun dhabame tuqaa fayyadamuu hin dandeenya. Haa ta'u hundumaafiyyuu kaayyoon hammattuu asitti dhufe maal jechuudha? Lakkoofsa kana tartiiban tarreeffaman kan hammachuudhaanii tartiiba lakkoofsaa agarsiisu jechuudha. Lakkoofsa tartiiban dhufan kana hammachuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kanaaf barreeffama keessatti 1, 2, 3 jennee yaada keenya yommuu tarreessinu hammattuu keessa gashinee akka kanatti tarreessina jechuudha. Egaa kuni faayidaa hammattuu keessaa isa lammaffaati yaaduu tarreessinu sana jechi lakkoofsa sana hammachuudhaaf
nu fayyada jechuudha. Kun faayidaa isa lammaffaati. Sadaffaa irratti immoo kan ilaallu sitti dhiifama. Sadaffaa irratti immoo kan walii wajjin ilaallu sirna tuqaalee keessaa fuftuu kan jedhudha. Sirna tuqaalee irra ilaallu keessaa sadaffaa irratti fuftuudha. Egaa fuftuu inni jedhu kuni tuqaalee sadii walitti aansuudhaan kaa'ama jechuudha. Tuqaa sadii walitti aanuudhaan kaa'ama jechuudha. Mallattoon isaa isa kana jechuudha. Mallattoo fuftuu akkuma maqaan isaa jedhu kana wanti tokko itti fufuu jechuudha. Fuftuu tuqaa sadii walitti aansinee barreessuudhaan fuftuu agarsiisna jechuudha. Egaa kun mallattoo fuftuuti. Egaa immoo faayidaan ishee maali? Akkamitti fayyadamna afaan Oromoo keessatti kan jedhu immoo itti fufnee ni ilaalla. Egaa afaan Oromoo keessatti fuftuun maaliif fayyada? Fuftuun afaan Oromoo keessatti yaadni tokko kan itti fufu ta'uu yookiin wanti tarreeffamu kan hafu ta'uu isaa agarsiisuuf fayyada jechuudha. Egaa yaadni tokko kan itti fufu ta'uu isaa yookiin wanti tarreeffame isa keessa kan hafe jiraachuu isaa agarsiisuudhaaf fayyada jechuudha. Fuftuun yaadni tokko barreeffamee osoo hin xumuramin yoo hafe wanti dabalamuu qabu tarreeffamee jiru. Tarreeffamni isaa kan hafu yoo jiraate, keessa kan hafu yoo jiraate yookiin itti fufee immoo kan tarreeffamuu qabu yoo jiraate akkasumatti agarsiisuudhaaf fuftuu fayyadamna jechuudha. Fuftuu fayyadamna. Egaa fuftuu kana mee fakkeenyaaf fudhannee yoo ilaalle nuuf gala salphumatti fakkeenyaaf bineensota bosonaa kan jedhaman keessaa borofa, kuruphee, leenca, jaldeessa ittaan fufee jechuudha. Tuqaa sadii kaa'atanii tarreessuu ni danda'ama. Kana jechuun tuqaa sadii maafan kaa'ee bosonni kana keessatti bineensota bosonaa kan jedhaman kana baay'eedha jechuudha isaan. Baay'eedha. 50 100 ta'uu danda'u. Ani gara wajji keessa 4 qofa tarreessanii tuqaa sadiin kaa'e. Kana jechuun maal jechuudha? Yaadni biraallee yookiin maqaan bineensota kanaa biraallee kan hafee jira jechuudha. Kanaafuu yaadni akkanaa kun yoo jiraate yaadni itti fufaa jiraate itti fufu yookiin kan tarreeffamiin xumuramne yoo jiraate akka kanatti mallattoo fuftuu kaa'uu dandeenya. Yookiin bakka kanatti immoo gama biraatiin maal jennee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafi kan kana fakkaatan jenneellee kaa'uu dandeenya. Garuu yoo tuqaa sadii keenya immoo yaadichi tarreeffamuu akka qabu jechuun namni sun xumuruu akka qabu. Yookiin nama tokko gaafa yaada tokko barreessinu yaadichi akka hin xumuramne namni sun akka itti xumuree tarreessuu qabu agarsiisa. Akkasumatti itti fufa jechuudha gabaabatti. Itti fufa jechuudha fuftuudha jechuudha yaadichi. Egaa akka kanatti fayyadamnaa jechuudha. Fayyadamna faayidaa fuftuu keessaa inni tokko. Fakkeenyaaf asuma fakkeenya lammaffaa irratti yoo ilaalle lakkoofsota lakkaawwii asirratti dogongora qubee jedhama. Lakkoofsota lakkaawwii kan jedhamanii tokkorraa eegala. 1 2 3 4 jennee itti fufne 5 6 7 8 9 10 jennee itti fufuu dandeenya. Kanaafuu amma hunduma isaa lakkoofsa kana hunda barreessuu hin danda'u. Baay'eedha waan ta'eef hunda isaa barreessuu irra maalan jedha jechuudha. 1 2 3 4 jedheetan itti fufaan jedha. Garuu osoo itti fuftuun kun hin jiraanne hunduma isaa barreessuu qaba jechuudha. Lakkoofsi immoo dhuma hin qabu. Kanaafuu dhuma gatii hin qabnee fi salphumatti itti fufaa ta'uu agarsiisuudhaaf tuqsadee kana yookiin tuqaa sadeen kana fayyadameetan fufuu isaa yaaditti fufaa yookiin lakkoofsichi kan biraa jiraachuu isaa akka sanattan tuqaa sadii kaa'etan agarsiisa jechuudha. Egaa kuni faayidaa fuftuuti. Egaa amma tokko har'a kan ilaalle irraa hubattaniitu jedhee yaada. Egaa har'a gosoota sirna tuqaalee keessaa 3 gabaabsinee ilaallee jirra. Isaanis tuqlamee ilaallee hammattuu ilaallee jirra. Fuftuu ilaallee jirra. Egaa tuqlameen waa lama fayyadamna jennee ilaalle har'a jechuudha. Inni tokko erga barreeffamee booda yaadni itti fufee jiraatu yookiin tarreeffamni itti fufee jiraatu jiraachuu isaa agarsiisuudhaaf akkasuma immoo sa'aatii daqiiqaa isaarraa adda qoodhaaf fayyada jennee jirra. Inni biraa hammattuu ilaallee jirra. Hammattuu faayidaa isaa keessaa kan jenne keessa jechuudha. Akka yookiinitti nu fayyada jennee akkasumas immoo tartiibota lakkoofsan dhufan hammachuudhaan tartiiba lakkoofsaa nu agarsiisuudhaaf nu fayyada jennee jirra.
Akkasuma immoo furtuu kan ilaalle isa sadaffaadha. Furtuun immoo faayidaan isaa yaadni tokko itti fufuusaa yookiin wantoonni hafan jiraachuusaa kan hin xumuramne ta'uusaa agarsiisuudhaaf kan fayyadudha jechuudha. Egaa kun barumsa keenya har'aatii egaa waan dhaggeeffataniif galatoomaa jechuun barbaada. Yaada gaaffii yoo qabaattan karaa garee keenya teelegiraamis yookiin waatsaappis akkasuma yookiin karaa koomentii yuutuubii viidiyoo jalarraan nuu kaa'uu dandeessu isiniin jechuun barbaada. Namoonni immoo barachuu barbaadan koottaa nutti makamaa karaa yuutuubiis nu hordofaa karaa garee teelegiraamis karaa waatsaappillee waamicha bu'ee jedhaatu namoonni barachuu barbaadan qofti nuti dabalamaa isiniin jenna. Maaliif namoonni baay'een cal jedhanii dabalamanii nu jeequ akkasuma osoo hin taane namoonni barachuu barbaadan qofti fedha barumsaa qabdan qofti nutti dabalamaa baradhaa isiniin jechuu barbaanna. Egaa namoonni immoo yuutuubii keenya haaraa taatan subscribe gochuudhaan like gochuudhaan nu jajjabeessaa maatii nuuf ta'aa jennaa waliin walirraa barannaa. Kanuma egaa barumsi keenya irraa kana fakkaata. Hanga barumsa biraatiin yeroo biraa walitti deemnutti nagaatti turaa isiniin jechuun barbaada. Bye.